Dreamstime.com audio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا دعوتو تزار بودكاست. نجيني كينيا كان كبجا كان أوني رامدي. لجين غارينا كسمس ممكن غرغرا كيسة كتاموري. إدو مسنجر تاني تيوكين بيو سنجر تاني تسنجنا هاكو بتوجا سجنتا مودنون موتنودات. أكما كان أندرو نموت توكو نموت أقومون غرغرا كيس توراني يوكين جران. كمان يتنين دفاتوري هرس نما ججبتوكو نما mudannoo yeroo dheeraa qabu akkasumas immoo muuxannoo bareedduu qabu qabanneetiin dhufneetiin jirra. Innis eenyu Shimallis Abbabaa yookiin Shimee Maan qabanneetiin dhufneetiin jirra. Kanaaf immoo jalqabarraa hanga xumura sagantaa keenyaatti faana nu fuudha. Ani immoo jalqabarraa hanga xumura sagantaa kanaatti kan isin waliin turan abdiyoodha. Sagantaan eegalameetiin jira. Kallattimaan gama sagantaa keenyaatti seenna. Tole Shimee. Tole Abdii. Baga nagayaan dhuftee. Baga nagaadhaan nu eegdan. Yeroo kee qaalii irraa nuuf laattee nu kabajjee waamicha keenya nuuf awwaatee waan istuudiyoo keenyatti nuuf argamteef maqaa Zaar Poodkaastiin galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaada. Isinillee sagantaa bareedaa kanarratti naaf heeruu keessaniif ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Ayyoo ulfaadhu jecha har'a gadi qabeessi qoradhaa gadi qabeetiin si bocadhaa. Rakkina hin qabu. Tole gamee Shimeen feemasiidha isa? Feemasii ta'a. Agasilaan taane? Agasilaa karaarra jira. Tole abshir. Har'as sadarkaa gaariirra jirta jedheetiin yaada. Abbaan ofiin arguu jedhama beektaa yeroo tokko. Ani immoo waan hedduu si argu. Galatooma. Tole mee hawaasni hedduun akkuma si beeku hawaasni si hin beeknes hedduudha. Yaa sirriidha. Tole mee hawaasichaan wal si barsiisaatiin hin deemna. Takka lama jecha sagantaa bohaarsaa ajaa'ibisaa barsiisaa ta'e akka walirraa fudhannu abdiin qaba. Anis abdiin qaba. Jalqaba irratti kabajamtoonni hordoftoonni viidiyoo kana argaa jiran hundi isaanii ani Shimee Maan jedhama. Amma intarviin kun kan naaf taasifamaa jiru magaalaa koo keessatti. Magaalaallee booda dubbannaa jechuudha. Asumaan anis istiraatiijii kee jechuudha. Hojii kee baay'ee akkan dinqisiifadhu siif himuun barbaada. Hordoftoonni keetis akka beekaniin barbaada. Nama wanta hunda guuttatee hojii cimaa hojjechuudhaaf deemaa jirtudha. Baay'ee na boonsteerta sitti gammadeera. Namoonni hangammaa chaanaalii kana sabskiraayib hin godhin immoo anillee sabskiraayib godheen jira. Maatii kooti immoo akka sabskiraayib godhanii si hordofan atis immoo dargaggeeyyan fidaa jirtaa namoota keessummoota gaggaarii fidaa jirtaa hawaasa kanaaf muuxannoof muudannoo namoonni qaban qoodaa jirta waan ta'eef atiyyuu jajjabeeffamuu qabda. Kanaaf si jajjabeessinaa hawaasnis akka si jajjabeessa asumaan waamicha waamaa gara qophii keenyatti. Tole galatoomii ulfaadhu jecha waan jedheetiin si galatoomii ulfaadhu hin qabu. Tole gamee Shimee Maan hawaasaan wal si barsiisaa deema jedheetiin hin jira. Shimee namoonni hedduun hin beekan. Ati ijoollee baaleeti. Ijoollee baalee ta'uu keetu namoonni hin beekne hedduutu jira. Namni baay'een hin beeku. Ayyee tole mee Shimeen eessatti dhalatee eessatti guddate? Ani magaalaa osoo hin taane baadiyyaatti hin dhaladhe. Baadiyyaa godina Baalee aanaa Gaasaraa jalatti argamtu ganda Yabsaanaa Qullaa jedhamtu jira. Achitti hin dhaladhe ilma baadiyyaati. Already wanta ilmi baadiyyaa keessa darbu hunduma keessayyuu nama darbeedha. Tole mee jireenyi baadiyyaa akkam ture? Jireenyi baadiyyaa ani already baay'ee xiqqaa ta'eeti malee achi baay'een turre hanga waggaa umrii 15-16 caalan turre. Jireenya baadiyyaa san keessatti loon tikseeraa qonnas xiqqoo qotuu jalqabeen dafee warra jalaa ba'e. Already jireenya baadiyyaa gaariidha. Garuu jireenya baadiyyaa namni hin beekne jireenya qananii fa'aa itti fakkaata. Jireenyi baadiyyaa ulfaataadha. Kanaaf immoo jireenya baadiyyaas argite jechaadha. Argeera. Loon tikfatteerta. Qonnas qotatteerta. Waan Oromoon qabu hundumaa buuqqatteerta jechaadha. Sirriitti. Tole meegaa namni erga qilleensa addunyaa kanatti dhufee addunyaa kanaan wal simee qilleensa addunyaa kana habbuuqateen booda takka lama jechaa waa hedduu keessatti darbaatiin as gaha. Isaan jireenya isaas haala saniin itti fufu. Barnoota jechaan Shimeen barnoota eessatti eegaltee waan akka elementarii high school
Barnoota eessatti baratte? Okay, ani barnoota gola tokkorraa jalqabnaa duraan yeroo sana keejiin hin jiru. Barnoota ani achuma iddoo dhaloota kootiitiin jalqabee gola tokko hanga 8 achittiin baradhe. Gola 9-10 immoo gara aanaa keenya aanaa Gaasaraa bakka jedhamu. Magaalaa Gaasaraa mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Gaasaraattiin baradhe. Sana booda immoo barnoota itti fufuu hin dandeenye. Anis barataa cimaan turre. Fedhii barnootaas baay'ee nama qabu miti. Hojii artii akkas suuraa kaasuu wantoota kireetiivii garaagaraa mana barnootaa keessatti wanta akkasiitu na harkisaa ture. Xiyyeeffannoon kiyyeessa ture. Daldala baay'een jaaladha. Gara hojii biizinasiitiin seenee san booda jechuudha. Kana fakkaata. Kana fakkaata. Hayyee san booda shimee har'arratti haala saniin sin beeku hawaasni? Hawaasni si beeku? Hawaasni naannoo kiyyaa akkas na beeka. Kan naannoo biraa baay'ee akkasitti. Hawaasni bal'aan akkasii sin beeku jechuudha. Hawaasni bal'aan shimee fuula sooshaal miidiyaatiin arguu jalqabe. Sirriidha. Sooshaal miidiyaatu gara hawaasaa nu fide. Sooshaal miidiyaatu gara hawaasaa isin fide jechuudha. Turime gara sooshaal miidiyaa kana akka dhuftuuf jechaan akka ati amma naaf kaaftetti daldala fedhiin koo daldala ture. San booda immoo wantoota akka suuraa kaasuu maal kan taayilantiin kiyyas naan jetti. Garuu immoo jiddumaanuu gara sooshaal miidiyaa kana maaltu si bute? Kara sooshaal miidiyaa akkitti naan itti dhufe jalqabumayyuu wantoota kireetiif ta'an wantoota elektirooniksii wantoota garsi affeeran kanatu na harkisa ture. Daldaaluma keessatti illee gaafan daldala ta'ee jalqaba ogummaadhaan mana rifeensa dhiirotaa hojjechaa ture. Achi keessa gaafan bahu gara bittaa fi gurgurtaa meeshaalee elektirooniksiitti ittiin seenee meeshaaleen elektirooniksii jechuun kanneen akka moobaayilaati jechuudha kanneen ani gurguru bara 2004 jalqabe. Yeroo sana neetwoorkiin baadiyyaa keessa nurratti babal'achaa dhufe nuti maarkeetii kana keessa jirra neetwoorkiin babal'achaa dhufe adada neetwoorkiin bal'atu maarkeetiin bilbila gurguruu kun bal'aadha ni jira. Yeroo sanitti anis hanga gabaa jirutti meeshaa sana dhiyeessuu hin dandeenye maaliif humni xiqqaadha waan ta'eef ofii kootiifin duwwaarra kee of danda'ee sappoortiin gara faamiliitiinis hin jiru. Just yeroo neetwoorkiin babal'atu kana namoonni meenteenaansii barbaadu meeshaalee kanneen irratti gaafii adda addaa si gaafatu waa'ee meeshaalee elektirooniksiitiin wal qabatee jiru. Gaafii kanneen dursitee deebisuudhaaf dursitee beekuu qabda waan ta'eef fookas irratti godhee nan baradhe. San booda intarneetiin dhufe intarneetiin dhufnaan durumayyuu namni daandii sana jalqaba jiru ana jechuudha. Osoo intarneetiin dhufin jechuudha. Intarneetiin dhufnaan daayirekt wanta ajaa'ibsiisaa arguu jalqabne sabuma sanis. Bara kam ture? Bara 2004 2005. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti. Tole meeqa jiddumaanuu namni akka fakkeenyaatti jechaan nama fakkeenya naaf ta'e ittiin nyaadhu hin jira gama sooshaal miidiyaa kanatti akka tarkaanfatu jechaadha. Already sooshaal miidiyaa irratti biyya keenya keessatti nama tokko yeroo jajju namni sun eenyu jettee yoo ilaaltu jechuudha. Nama sooshaal miidiyaa irratti namoota hordoftoota baay'ee qaban hiriyoota kooyyuu ta'anii biyya garaagaraa jiru. Biyya Ijiptii fa'aa turanii akka Abdii Muktaar fa'aa Birraa Gammadii fa'aa naannoo san turanii miidiyaa irratti beeka Birraa Gammadii. Abdii Muktaar immoo dhalootaanis iddoo tokko turre. Ijoollee kanneen ilaaleetiin sooshaal miidiyaa irratti peejii kireet gochuu fooloowara karaa kamiin akka fooloowarri ergamu barbaadu karaa yuutuubiitti deemuun sun fakkeenya yeroo as dhiyoote jechuudha. Isa qofa osoo hin taane kan akka intarneetitti karaa sooshaal miidiyaa osoo hin taane akka diijitaal biizinasiitti yookiin akka intarneetitti yoo fudhanne immoo namoota hedduu namoota gurguddoo ani jajutu jira. E-koomeersii pilaatfoormii e-koomeersii jechuudha. Bittaaf gurgurtaa intarneetirraa nama kireet godhe jaakamaa baay'een jaja waan isaa baay'ee dubbiseen jira gurra koo keessana jira. Fakkeenya kiyya guddaa kanaaf ta'ee daandii kanarratti akkanani fookas godhee daandiin kun faayidaa akka qabuu fi odeeffannoo haaraa dafee naa kennee kan gara kana immoo sirriitti na fide Salamoon Mulugeetaa Kaasaa on ABS kan hojjetu isa baay'ee hordofa waan ta'eef inni fakkeenya guddaa na ta'eera. Tole ulfaadhu jecha sooshaal miidiyaan hedduudha. Jalqaba irratti sooshaal miidiyaan hawaasni ittiin si bare yookiin shimeen gama sooshaal miidiyaa kamiitiin hawaasatti gadi bahe? Already Feesbuukii ture.
Facebook irratti barreeffama garaagaraatii baay'ee nama harkisu hordoftootas baay'ee hin qabu. Kara YouTube'itiin dhufee kara YouTube'i yeroo dhufu wanta baay'een yaaliyan wanta baay'ee yaale ajandaa tokko nan dhiyeessaa hin laallamu ajandaa isa biraa nan dhiyeessaa hin laallamu ajandaa biraatti hin ce'aa hin laallamu tokko keessaa laallame. Amma ajandaawwan kanneen kompeer godhee kan dhiisuu qabu dhiisan jira kan hawaasni barbaadu immoo keessaa sarchi godhaan jira. Argadheera ajandaa sana. Argadheera ajandaa sanaan ittiin deeme osuun saffisaan success ta'e san booda immoo odeensii akkamitti akka maaneejii godhan naaf gale. YouTube'dha already platformiin kun YouTube'dha. YouTube irratti hojjedhe. YouTube'n platformii mataasaa danda'edha. System search engine'iti malee social media hin jedhamu social media jennaani. Saniifin sidida beektaa social media yeroo dhaan jettu. Naa YouTube'dha siin jechuun barbaada. Kan hawaasni ittiin hedduu si bareechadha. Eeyyee. Hayyee tolemee ogummaa kee kamiin yookiin immoo hawaasa kanan tajaajila jettee wanni ati yeroo jalqabaatiif qabattee ittiin gadi baate maal ture? Ani amma gara intarneetii dhufee YouTube irratti wantoota adda addaa hojjechuu osoo hin jalqabin dura hawaasa kanarratti kara Facebooktiin osoo hin dubbatin dura jechuudha. Waa'ee e-commerce digital marketingii bittaa fi gurgurtaa intarneetii irraa kan jechuudha. Isa san qorachaa kan hin ture bara kamirraa sitti fakkaate bara 2014 akka warra Awurooppaa irraa. Bara 2014 jechuudha. Amma bara 2023 keessa irraa waggaa dheeraa dura jechuudha. Wanta sana biyya kana keessatti abbaa dhaabbata sanaa nan ta'a. Wanta sana ani create nan godha yookiin immoo copy paste nan godha. Bakka biraatti platformii jedhu kan gara biyya kanaa nan fida jedhee yaadaa ture. Isa irratti ni yaadee ture garuu wantoonni garaagaraa immoo na fudhataniiru. Isa sarkaa qabna har'a. Akkuma tu jalqaba irratti jechaan naa kaasuudhaaf yaalte YouTube irratti waan hedduu hawaasa ibsaatiin turte. Especially gama akkaataa itti fayyadama social media appiidhaan garaagaraa. Mee viidiyoon ati social media keetirra yookiin YouTube keerra keettee siif laalamee haala gaariidhaan si gammachiise viidiyoo kana. Okay. Viidiyoo ani baay'ee itti nifaajinidha. Viidiyoon ani baay'ee itti faaji viidiyoon sila hawaasa kana fayyadu kan inni hojjedhe kan namni 50 60 caala hin laalin hedduutu jira chaanaalii kiyyarra. Chaanaalii kiyyarra qofa osoo hin taane karaa Facebook pageetiin karaalee social media kiyyaatiin wantoonni laayifii namootaa direct jijjiiruu danda'an kaniin ani viidiyoodhaan fuula kiyyarratti mul'ise. Irratti hojjedhe hedduutu jira garuu kan ani keer godhee irratti xiyyeeffadhee irratti hin hojjetin kan namni miliyoona 2 fi 200 laaleen jira miliyoona 1 ol kan laaleen jira innis immoo akkamitti dubartoonni of miidhagsuu danda'an kan jedhu irratti bees kan ta'e miidhagina irratti garuu miidhaguun sun laayifii hin jijjiiru kan jijjiiru garuu namni ilaale hawaasni keenya social media irratti yeroo hojjettu jechuudha waan hawaasa kana fayyadu yeroo dhiyeessituu miti kan laallamtooti. Waan fayyadu yeroo dhiyeessitu osoo hin taane waan hawaasni barbaadu. Hawaasni kun hawaasni bal'aan kami amma namootni genius ta'an percentage 5 yoo ta'an namoonni laayifii isaanii jijjiiruu barbaadan digital miidiyaadhaan yookiin social media fayyadamanii percentage 5 yoo ta'an hawaasa bal'aa jechuun hin dandeessu percentage 5 qofa. Percentage 95 maal barbaadaa jira? Simply of miidhagsuu barbaadaa jira. Information siyaasaa barbaaduu danda'a. Waan biraa barbaaduu danda'a. Kanaafuu ati social media irratti hordoftoota hedduu barbaadda yoo ta'e akkas galii kan argattu yoo ta'e immoo galii hedduu barbaadda yoo ta'e waan namni irra caalaan baay'atu kun maajoritiin maal barbaada kan jedhu irratti xiyyeeffattee hojjettaa jechuudha. Fedhii hawaasa wajjin tarkaanfatta garuu ati immoo lakkii fedhiin isaanii kun wanti isaan barbaadaa jiran kun sirrii miti yoo jette immoo jechuudha jara percentage 5 isa wajjin hojjetta. Ayyeetu leechaan yaa anis argee ture. Viidiyoon kee guddaan miliyoona 2.2 viiyuun isaa jechaadha. Akkuma tu jalqaba irratti naa kaafte akkaataa dubartiin itti of miidhagsan boca qaama isaanii maal kanneen wantoota akkasiiti jechaadha. Akkasumas immoo wantoonni isaan fayyadamis homa naannoo keenyaa wantoota akka abukaadoo aanan killee wantoota akkanaa jedha. Garuu immoo namoonni tokko shimeen aadaaf safuu hawaasaa tarkaanfatee jira jedhan viidiyoo san irratti jechaadha. Atis quba qabaachuu dandeenya. Kanarratti maal jettati? Okay. Waa'ee aadaa fi waa'ee safuu kana ajandaa kana kaasuun kee baay'ee natti tola.
ani social media irratti akkamitti akkan hojjedhu nan beeka. Bakkin aadaaf safuu itti eegu jira. Bakkin immoo interestii namaa itti eegu jira. Warruma aadaa sana eegee guddate. Warruma koomentii kana barreessitu hanga xumuraa si ilaala. Serious. Viidiyoo ilaalanii xumuranii fiidbaakii negeetifii sii kennanii yoo deeman bakka viidiyoo itti aanu irratti nan sirreessa. Okay? Laal aadaa fi safuu cabsite jechuudha kun blockingiidha by the way. Yeroo baay'ee namoota waa hojjetan afaan keessadha hawaasni keenya. Seriously hawaasni kun keenya yoo itti dubbadhe keenya waan ta'eef itti dubbadhe. Si galee miti? Ani immoo ideology kiyya keessatti ilaalcha kiyya keessatti jechuudha. Waan dubbachuu qabu hawaasni waan aan jedhee dhiisee nama deemu miti. Nan dubbadha. Okay? Miidiyaa irratti illee waan maxxansuu qabu nan maxxansa. Kanaafuu teknooloojiin yookiin immoo digitaalaayizeeshiniin adada bal'achaa deemuun wanta duraan jiru san destroyed godhaa deema. Balleessaa deema. Ilaalcha duraan jiru hin balleessa, sirna duraan jiru hin balleessa, aadaa duraan jiru hin jijjiira, everything hin jijjiira. As dura namoonni baankii keessa hojjetu, mana yaalaa keessa hojjetu, herrega warra hojjetan. Waajjira galii keessa hojjetu, warri kun martuu herrega hojjetan. Amma teknooloojiin dhufaara. Bakka hojii namni kumni tokko hojjetu AI'n tokko yookiin artificial intelligence yookiin roobootiin tokko akka fakkeenyatti yoo sii kaase ni hojjeta. Kaampaaniiwwan baankii kunniin amma nama qaxaranii mindaa kaffalanii hojjechiisu. Roobootiin tokko yoo garuu hojjetaa 100 bakka bu'eef maal godhaa mindaa kaffala. Roobootii sana ni bitaa biyya kana ni galcha yoo kireeffame kireeffatee hojjechiisa. Sii galee miti? Kana jechuun wanti haaraan wanti dijitaalli kun wanti ammayyaan kun yoo dhufu waan duraan ture san balleessaa deema. Jaalatteen fudhatta. Raayidii amma Itoophiyaa keessatti konkolaataa taaksii yeroo yaabbattu appilikeeshiniidhaan waamtee yaabbatta. Gaafa jalqaba raayidiin dhufu laadaa taaksiin magaalaa Finfinnee keessa hojjetu akka jiruun hojii dhaabee aadamaa godhee hiriira bahee mootummaan dhufee jecha sana wanta sanirratti hiriira sanarratti deebii kenneera Dr. Abiy kenneera fakkeenyaaf. Okay. Falmaniiru mormaniiru miti dhaabaniiru hin cabsine hin balleessine raayidiin balleessama hin balleessine wanta haaraa yeroo dhufu dhaabbattee hin mormin hin cabxa si cabsa waan ta'eef akka hawaasatti illee hawaasni keenya wanti haaraan yoo dhufu ispeeshaalii teknooloojiidhaan sooshaal miidiyaa irratti waa yoo dhufu safuu maalii jechaa yoo oole firikshinii uumaa jira walditti ergamaara falmaa jira ni caba maaliif teknooloojiin paawarfuulidha paawarii teknooloojii immoo tilmaamuu hin dandeessu. Okay? Powerfulidha. Genereeshinii haaratu hin dhiisa. Genereeshinii haaraan dhiisee achi ba'a. Amma TikTok yoo ilaalte TikTok irratti nu warri duraan YouTube irra hojjetaa ture amala TikTok irra jiru san maali akkana ta'u maraachuu fa'aa seena jechuudha. Hawaasa keenya immoo ilaali. Hawaasni keenya waan san guutumaan guutuutti ni falma. Ni caba. Kan haaraan kan duraanii ni cabsa. Moofaan jalaa sokkaatii deema. Garuu ati maal gochuu qabdaa? Akkamitti waliin simsiisnee deemna. Waan kana mormuu qabna immoo flexible ta'uu qabna. Akkamitti aadaa keenya kana gara siksina akkamitti ammayyeessina jechuu qabda malee aadaa duraanii qabattee amma namni natti dhufe yoo jette si cabsa. Kanaaf immoo kan kaleessaas qabatanii kan har'aas qabatanii wal faana yeroo waliin tarkaanfatudha. Tarkaanfatudha. Walumaa galatti. For example uffata aadaa Oromoo yoo argite uffanni aadaa Oromoo amma maal ta'aa jira? Ammayyaa jira. Ammayyaa jira miti akkas ta'uu qaba aadaan keenyallee. Uffanni aadaa sun kama dursan yoo ta'e eenyutu jeersii san lukaan geessii uffatame hin uffatamu. Sabni kamiyyuu aadaa ofii maal godhaara ammayyeessaara. Duudhaallee jechootallee safuu maal jedhan kanallee fooyyessaa deemuun dirqama ta'a jechuudha. Yaa ulfaadhu. Kan itti aanu immoo addarratti shimeen YouTube fayyadamaa jirtu maaliif? YouTube yeroo tokkoon fayyadamaa. Kan fayyadamus promotioniidhaaf wanta tokko yeroo hojjennu hojii biraa hojjetaa irra waan ta'eef waan akkanaa hojjechaa jirra. Kotta fayyadama jechuudha. Tole iyyaalla abshir daawwattoonni keenyas akka irraa fayyadaman abdii qaba. Gaafiin kiyya kan itti aanu immoo ati waa hedduu keessa ceeteetiin as geette. Waa hedduu naa kaafte. Waa hedduu keessa dabartee mudannoowwan hedduu addarratti immoo haala gaarii irra jirta. Akka dubbatamutti immoo shimee kaayyoon isaa yookiin yaadni isaa haala barbaadame yookiin immoo wanti inni sadarkaa kanarra gahuu danda'eef maatiin shimee jalqabumayyuu dureessaa jedhama. Shimee maatiin kee kaapitaala gam ga'u qaba jalqaba.
I think maatiin kiyya dureessa miti. Lafa qonnaa ni qaba. Already of danda'anii ni jiraatu. Dureessa miti. Ana immoo maatiin kiyya jechuudha. Just miidiyaa irratti maatii kiyya baganaa jiraatanii. Garuu maatiin kiyya ana support nan goone gonkumayyuu. Especially namoonni amma maatiin support godhaa jiru. Isin carraa qabeessa natti fakkaatu. Maatiin kiyya ana support nan goone. Ani maatii kiyya haala gaariidhaan nagaadha waliin jiraachaa. Garuu seenaa koo keessatti maatiin koo support nan godhe. Gonkumaa namoota alaa nama hedduu nama galata galchuuf nan qaba nama support na godhan. Akkasi. Kanaaf immoo maatiin Shimee uumaa kaapitaala akka isaan of danda'anii ni jira. Yaadan sanii miti jechaan akkasumatti kaapitaala guddaa qaba namoonni jedhan hin jiran. Especially immoo namni osoo hin deeggaramin akkamitti bakka kana gaallee namoonni jedhan hin jiran. Right. Ana maatiin koo already nan gargaarre hanga gola godhanii na barsiisaniiru. Gahee isaan irra jiru taphatanii jecha. Sanii ala yeroon hojii jalqabu qarshii 300 yeroon gaafadhee naaf hin kennin jira. Isaan komachaan jiru garuu namoota har'a gargaarsa maatirraa eeganiif fakkeenya ta'a jedheetiin dubbachaa jira malee maatii komachuu barbaadee miti baay'ee. Of kolchaa maatiin koo yoo asiin na komatta. Kanaaf maatiin koo ofii isaaniitiif ana support na taasisuudhaaf leevilii isaan itti support naaf gochuu danda'an bira dabarree jirra yeroo san yeroo qarshii xixiqqaayyuu gaafadhee hin taane waan ta'eef maatiin kun kana booda nan gargaaru waan ta'eef jedhee abdii gaafa isaan irraa kutirraa jalqabeeti ani keessi koo enerjii haaraa create of keessatti godhee bakka ofii daandii kiyya malee kan hojjedhu malee kana booda namni harka narra qabatu hin jiru gaaddisa tokkollee hin qabu an kophaan jira jedhee gaafan kutadheerraa socho'uu jalqabee I think haala gaarii keessa jira jedheen yaada. Ulfaadhu kana qofaa miti akka daldala keessa turte atis jalqaba irratti xiqqoo isii irraa naatu qeetiin hin jirti jedheetiin hin yaada. Wantoota akka elektirooniksii mana intarneetaa sana cinaatti immoo wantoota akka konkolaataa siinootiraak biteen ture. Achuuzuu uummataa iddoo jireenya keetii kan yeroo saniitis wantoota akka giroosarii wantoota akka laabaajuu maal eegattee turte jedhama. Kun hoo akkamitti isaan eessa madde? Isa simply gabaabsee sitti himu mana elektirooniksii bara 2004 jalqabee qarshii 9,000 qofan qaba yeroo jalqabu. Mana elektirooniksii san qarshii sanirraa ka'ee jechuudha. Ji'oota muraasa booda meeshaalee elektirooniksii san baalii roobeerraan fudhachaa ture magaalaa Gaasaraatti hin bane. Kara magaalaa Shaashamannee irraa fudhachuutti hin ce'e. Qarshii baay'ee qabaadhee osoo hin taane gatiin baalii roobee irratti ittiin gurguramu natti ol kaanaan. Shaashamannee yeroon dhaqee meeshaalee kana bituu jalqabu sheeka tokko jira. Baay'een galatoomfadha. Abbaa koo maatiin koo waan naaf hin godhin inni naaf godheera. Sharafaddii Miftaa Sayid jedhama. Guraagee ta'ee silxee ta'e akkasii nama gaariidha. Nalaalee jechuudha. Qarshii hanga qarshii 300 kireeditii naa kennaa ture meeshaalee qarshii 300. Kaapitaalli kiyya qarshii 30 caalle 9,000 jalqabe sin jedheera baruma san keessa jechuudha. Inni qarshii hangana gahu natti kennuu jalqabnaan ani immoo Baalee keessatti biraanchii Jaarraa irratti Dalloo irratti akkas magaalaa biraa irratti banee jechuudha. Meeshaan sun kiyyaa miti kanama kanaati namichi na amanaa maarkeetiin gabaan jira sin jedheera neetwoorkiin irratti babal'achaa waan dhufeefi jidduu san keessa laayifiin ijoollee biraatis jijjiiramuu jalqabeera warri anarraa fuudhanii hojjetan. Just meeshaalee elektirooniksii san osoo mana hojjedhu uqubii seenuu jalqabne jechuudha. Afooshaa beektamiti. Isa afooshaa san dura binna. Dura binneet konkolaataadhaan fa'aa bita. Ayisuusuu uummataan bite jalqaba irratti. Qarshii 200 osoo hin qabu konkolaataa qarshii 650 bite. 200 qofa qarshii naan qabu yeroon ayisuusuu san bitutti jechuudha. Qarshiin 450 kan eenyuti? Kan afooshaati ganaa kaffalama. Konkolaataa bitee dhufeen jira. Hojjedheen kafalee deemaan jira. Hojjedhee kafalee jiras garuu yeroon afooshaa sun dhumatu konkolaataa sun immoo baay'ee miidhama maaliifi maallaqa biroo riiskiin biroo soosii mudate wanti ittiin kaatu hin jiru rakkina san keessa garuu nan mudanne isa bira akkasitti tarree konkolaataa siinootiraaknis akkasuma ture guutumaan guutuutti qarshii kiyyaan kan bitame miti garuu bituu danda'eera waa bitee namni yeroo mul'atu biyya keenya keessatti abbaa qabeenyaa jedhama garuu teeknikaalii duubaan
wanti ifa hin taane jiraachuu danda'a. Si galee amma kun ifa hin turre jechuudha. Eeyyen jechaan hawaasni tokko komiis bifaamiitiinis yoo haasaan beekaa ulfaataadha. Kaayyoon keenyas immoo waan akkana kana dabalu. Ifa godhaa hartaatamu. Asumaan nuuf hubadhu atis jecha. Har'a irratti immoo haala gaarii irra jirta jedheetiin ni yaada. Gama weebsaayitii Qaanaa Pirees jedhamuun uummata tajaajilaatiin ni jirta. Gama weebsaayitiitti yoon ce'u nutis yoo si arginu haala gaarii irratti si argineetiin jirra. Har'a irratti jireenyi kee hedduu jijjiirame jedheetiin ni yaada. Atis immoo nama abdii kutu osoo hin taane nama cimaa nama jabaa nama ammootu sooshaal miidiyaa gama negatiiviitiin osoo hin taane gama poozitiiviitiin fayyadame jiruu fi ittiin jijjiiruu danda'edha. Akkanuma kana miti. Thank you. Har'a irratti immoo akkuma jalqabarti siif kaasuudhaaf haalli jireenya keetis gaariidha. Konkolaataa mataa keetii kan ittiin sochootu qabdaadha. Kan biraa darbitee jechaadha. Konkolaataa dhuunfaa keetii kan ittiin sochootu qabda. Istuudiyoo hojii yoo xiqqaate iddoo lamaa qabda. San birattis immoo biiroo kan mataa keetii qabda. Mee hundeeffamni Qaanaa Pirees yookiin hundeeffamni dhaabbata keessanii Qaanaa Pirees hundeeffamni isaa akkamii eessatti dhalatee bara kam hundaa'e eenyuuf hundaa'e eenyuun hundaa'e? Okay. Qaanaa Pirees dura Biig Booleetu jira. Biig Booleen bittaaf gurgurtaa onlaayinii kan raawwatudha. Siistamiidha. Namni kamiyyuu amma Biig Boolee appilikeeshinii isaa yoo barbaade Play Store keessaa buusee akkaawuntii mataa isaa kireet godhate meeshaalee gurguru irratti maxxansaa lakkoofsa bilbilaa isaa wajjin namni bitachuu barbaade immoo appilikeeshinii kana ni qaba yookiin biigbolee.com jedhee seenee ni argaa bilbilee nama sanaan wal argee bitachuu yookiin immoo ergisiifachuu ni danda'a meeshaalee ergaman yoo namni sun maxxanse kan jalqabaa sun jechuudha. Isaan jalqabne isa san kara hawaasatti fiduudha yaalaan ture. Hawaasa fiizikaalii wanta kana bilisaan fayyadamtu fayyadamaa jechaan ture. Maarkeetii keessa deemee Finfinnee maarkaatoo keessa boolee dhaqee yeroon hawaasa laalu hawaasni kun teelegiraamii fayyadama. Baay'ee narraa fudhachuu dide. San booda nan deebi'ee biloogingiin jalqabe. Biloogingii jechuun wantoota namoonni barreessan akka inni bakka tokkotti argamu. Just ogeessa fayyaa ta'uu danda'a, saayinsii ta'uu danda'a, wanta barnoota wal qabatu, wanta ogummaa seeraa ta'uu danda'a, wanta nama fayyada jedhee yaadi kamiyyuu gara weebsaayitii irra kaa'u. Weebsaayitiin sun qaanaapirees.com jedhama. Qaanaapirees.com qofa jedhama. Kan biraa miti. Kan san jala jiranii miti. Qaanaapirees.com kanarra anatu kaa'aa ture. Qaanaapirees.com irra yeroo wanta sana keenya namni Oromoo ta'e tokko garaacha dhukkubsatee haa jennu. Bilbila harkaa qabaa. Dhukkubni garaachaa maalirraa namatti dhufa? Akkamitti nama dhiisa? Jedhee yoo barreesse amma afaan Oromootiin Googilii keessa sarchi godha. Deebii argata. Eessaa argata? Nama wayiitu deebii san weebsaayitii wayiirra kaa'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Ji'a tokkotti gaafiiwwan 600 ol deebisna. Gaafii afaan Oromootiin Googilii keessatti namni afaan Oromoo dubbatu barreesse. Googiliin nuu kenna. Google Search Council jedhama. Inni nutti hima gaafii hagam ji'a kan akka deebisa. Kanaaf afaan Oromoo Googilii keessatti sarchi gootee afaan Oromootiin deebisaa argatta jechuudha. Nuu maal argana? Nu immoo dhaabbanni Googilii nuu kaffala. Sabni fayyadamu kunoo maal nuu kaffala? Homaayyuu appilikeeshinoota nama biraan geenya. Download yoo godhate wanti nu argannu hin jiru. Nu maal irraa arganna? Advertaayizimentii irraa arganna. Advertaayizimentii sun maalidha inni? Dhaabbilee gurguddootu Googiliitti fidatee Googiliin gara weebsaayitii keenyaa fidee namni barbaade bira tara namni barbaade immoo ni fayyadama advertiisa. Fakkeenyaaf adeem akkuma fakkeenya reefsii kenna dhukkuba garaachaa itti ergatteerta deebisa achuma cinaatti beeksisa wayii ergita. Beeksisni maal jedhaa? Kanaadaa deemuu yoo barbaade hojjettoota akkanaa barbaadna waan ta'eef galmaa'ii siin jedha. Ati afaan Oromootiin waan san sarchi gootee seenteertaa isuma cinaatti immoo Kanaadaa deemuudhaaf carraa argatteerta. Maaliif Googiliin advertaayizii akkasii fideera beeksisa akkasii sitti fideera fayyadamaa taata jechuudha. Sii galee yeroo ati Kanaadaa san galmooftee ati fayyadamaa taatu immoo nu maal argan? Koomishinii argan. Googiliin nuu kaffala jechuudha. Hagam nuu kaffala? Qarshii 7 ta'uu danda'a, qarshii 5 ta'uu danda'a, qarshii Itoophiyaati. Sii galee qarshii 10, 20 ta'uu danda'a. Advertaayizii sanirraa jechuudha. Sii galee miti. Bifa kanaan hojjennaa. Qaanaa Pirees immoo san booda garamitti jijjiirame hojii kanaan kophaa koon irratti hojjechaa ture. Akkamitti erga hojii kana hojjechuun danda'ame hojiin kun bal'aadha. Namoonni ogummaa qaban ogummaa isaaniitiin akkamitti hojjechuu danda'a? Ogeessi seeraa tokko, ogeessi fayyaa tokko weebsaayitii mataa isaa qabaatee akkamitti hojjechuu danda'a?
Wayita laallu Googiliin adeemsa keessa nuu fudhachuu didee beeksisa irratti nuu fiduu didee. Nuu fiduu dinnaani dameedhuma keenya babal'isuu qabne. Namootaaf qoqqooduu qabne. Amma nama 100 oltu miseensa keenya. Namni kun hundisaa galii argata. Eessaa argata? Tiimii keenya miti namni kun. Tiim Qaanaa Pireesiidha. Garuu weebsaayitiin Qaanaa tokko qofa. Isa jalatti immoo weebsaayitiiwwan namoota kan hunda qabatanitu jiru. Kan biraas jira weebsaayitiin keenya baay'eedha waan ta'eef jechuudha. Okay? So bifa kanaan gaafii namaan deebistaa, nama ni gargaartaa, namni ni dubbisaa, yoo itti tolee ni fayyadama. Qarshii takka hin kaffalu, nullee fayyadamaadha. Namni 100 kan haadhaa fi abbaa isaa rakkisuu danda'u, kan mootummaa kana rakkisuu danda'u, kan hojii mootummaa irraa barbaadu beeksisa dubbisaa oolu manatti galchineerra. Mana taa'ee maal godhaa? Yoo xiqqaate afaan Ingiliffaatiin waan arge afaan Oromootiin barreessaa har'a. Namni waan afaan Ingiliffaatiin osoo dubbisee illee hiikaa isaan beekne afaan Oromootiin dubbifachaa jira har'a. Tiimiin kun nama hangam of jalatti qabachuu danda'a? Nama 1000 lakkaa'amu of jalatti qabachuu ni danda'a. Tiimii akkanaa hundeessinee jirra jechuudha. Kana. Kanaafimmoo warroonni nu daawwataa jiranis dhufanii miseensa tiimii kanaas ta'uu danda'u irraas fayyadamuu danda'u jechaadha. Bana. Garuu namoonni wanti beekuu qaban namni tokko miseensa Qaanaa Pirees yoo ta'e, miseensa tiimii keenyaa yoo ta'e, nu wanti isaa kaffallu hin jiru. Isuma mataa isaatti hojjeta. Qarshii hojjetu sana jira. Qarshii argatu sana jira. Hojiin inni hojjetu maalidha? Nama barsiisudha waan beekuun. Ogeessa seeraa yoo ta'e waa'ee seeraa. Ogeessa fayyaa yoo ta'e waa'ee fayyaa. Nama dijitaalii yoo ta'e waan beekurra akkaataa itti fayyadama bilbilaa, akkaataa itti fayyadama appilikeeshinii tokko, akkaataa itti fayyadama satalaayitii akka itti fayyadaman, diishii akka itti fayyadaman, akkaataa sekiuritii mataa isaanii eeggatan, akkaataa namoonni nama attaak itti godhan yoo barsiise namni attaak akka itti godhamu akka itti miidhamu san irraa of eegaa jechuudha. Sii galee miti waan gochuu hin qabne waan gochuu qabu nama barsiisaa jechuudha. Kana barsiisaa akkamitti barsiisa? Viidiyoodhaanii miti barreeffamaan yookiin immoo weebsaayitii gosa weebsaayitootaa keessa WordPress open source isaa WordPress jedhama. Waa'ee WordPressii kana namoonni baruudhaaf baay'ee salphaadha. Numatu barsiisaa jira. Waa'ee kana namoonni beekan dhufanii hojjechuu ni danda'u. Namoota hedduutu immoo wanta kana beeka. Of barsiisaniiru, YouTube irraa baratanii jiru. Ni beeku garuu homaa argachaa hin jiran. Kanaaf gara keenya yoo dhufan nu isaan harka bal'isnee simannaa. Wanti itti himnu ni jira. Dambii ittiin bulmaata mataa keenya qabna. Hojii argachuu ni danda'a. Tole ulfaadhu mee YouTube booda wanti jiru kana. Yes. Gama weebsaayitii kanaan karoorri akka yeroo YouTubaa san jechaan gufuun sitti hin heddummaanne? I think gufuun baay'eedha. Sitti meen jira. Gufuun yoo dhufe hin falminu. Flexible taana. Laala reefu ajandaa kana kaasnee turre akkaataa itti audience manage goonu. Audiencein yoo si dhiibaa dhufe yookiin siin falmaa dhufe akkam goota falmii sana jechuudha. Isaaf deebiin kennitu face to face jechuudha. Just hojii keessan kan falmii uumee san itti fufta. Hojiin kee falmii uumee ati immoo hojii san hin dhaabne jechuun strengthii kee agarsiisa, cimina kee agarsiisa. San booda maal ta'a? Namni sun audiencein akkasii sun ni caba. Akkasii jechuudha. Tole ulfaadhu garuu Qaanaa Pireesiin irratti shimeedhaan hoogganama jedhee yaada. Qaanaa Pireesiin anaan hoogganama. Har'atti jechaadha. Tole namni tokko miseensa Qaanaa Pireesii ta'uudhaaf ulaagaa akkam guutuu qaba jechaan? Ulaagaan inni guutuu qabu baay'ee hawaasaaf rispeekshinii kan qabu ta'uu qaba. Hawaasaaf iddoo kan qabu, hawaasaaf kabajaa kan qabu, kan safuu qabu ta'uu qaba. Nama waa'ee WordPressii beeku ta'uu qaba. Kanaan achi immoo taargeetiin isaa kan namoota caalu. For example, namni tokko maal barbaada jedhee dursee kan beeku ta'uu qaba. Nama faastii ta'uu qaba. Namni sun nama baratee sadarkaa wayii yookiin kompiitar saayinsii baratee akkas ta'uun dirqama miti. Dandeettii haa qabaatu malee namni umriin isaa waggaa 15 ni ta'a, waggaa 12 ni ta'a. Miseensa keenya keessa baay'ee ji'a tokkotti qarshii 200 ol kan argatu kana dura dhiifama si affeeriin jira. Qarshii 200 ol kan argatu umriin isaa waggaa 15 ture jechuudha. Qarshiin kun dhaabbataa miti, mindaa miti. Waan hojjeteef argata namni sun. Si galee miti. Umriin sin daangessu, sadarkaan barnootaa sin daangessu aktivitii kee. Tattaaffii ati taasistuu fi dandeettii ati qabdutu murteessa. Galii keessi ni murteessa. Hojii kee waan hundumaa ni murteessa tattaaffiin ati qabdu.
akkasi. Tole namni tokko eega miseensa qaanaa pireesideetii booda akkuma miseensummaa eegaleen hojii eegalamoo miseensaa fi hojjetaan garagara. Okay, jalqaba irratti miseensa ta'uudhaaf qarshiin inni kafalu hin jiru. Har'a seenee har'a bahuu ni danda'a. Har'a seenee har'a yoo hojjete har'uma galii argachuu ni danda'a. Dandeettii isaa fi hojii isaatu murteessa. Har'arraa jalqaba jechuudha. Wanti inni ji'a booda ji'a lama booda wanni jedhamu hin jiru. Har'uma jalqaba jechuudha. Tole hojjetaan qaanaa pireesii tokkochaan akkuma tuunaa kaafte mindaan isaa daangaan qabu jechuudha. Nuyi miti kan kafalu Googilii kafala. Haala ifaajee isaatiin argataa jira. Homa facaafatee haamataa. Kanaaf ofii jedhee hojjeta. Boosiin hin jiru achi keessa. Alaqaan hin jiru. Tole shimiinuu hagam argata? Okay, I think ani amma akka dhuunfaatti osoo hin taane akka tiimittiin yaada. Ani waan gareen keenya hojjete 50% argadha. 50% argadha. 50%. Gareen keenya immoo garee dureessa baay'isa. Qarshii miliyoonota lakkaa'amu hojjetu. Dhugaan siin jedha. Qarshii hin beekta jedhee yaada. Qarshii miliyoonota lakkaa'amu hojjetu hanga miliyoona 2 jechuudha. Miliyoona 100 kan seene namni. Miliyoona 100. So hanga ammaatti nuti jechuudha. Risoorsii xiqqaa fayyadamnee humna xiqqaa fayyadamnee jechuudha. Hanga ammaatti qarshii hanga siinee hojjenna. So ani hanga qarshii 500 ollaan argadha ji'aan. Ji'aatti jechuudha. Tole daawwattoota Zaad Podcast qophii teenya miidhagduu bareedduu fi hawwattuu akkasumas barsiiftuu tan taate qaamaaf qalbiin akka faana fuudhaatiin hin jirtan abdii qaba. Kanaaf immoo qophiin keenya goolabamnee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Keessummaan keenyas nama jabaa, nama cimaa, nama wadduu keessa dabreetiin as ga'e ammas qorannee bocanneetiin hin geessine akkuma itti fufetti jira waan ta'eef ammas faana nu fuudha. Tole Shimee Maan kana qofa miti qaanaa pireesiin har'aatti teeknooloojiiwwan hedduu jedheetiin ni yaada. Yoo hundumaa goris noof golchita. Teeknooloojiiwwan hedduu kireet godheetiin ni harkaa qabu. Yes. Akkanuma akkana miti. Wantoota akka teeknooloojii wal quunnamtii teeknooloojii maallaqa sochoosuu danda'an kan akka baankiitti tajaajila kennuu danda'an jechaadha. Kan biraas immoo teeknooloojii tajaajila hoteelaaf fooyyessuu danda'u bifa QR koodiitiin qopheessaniitiin harkaa qaban jedheetiin ni yaada. Kana qofaa miti sirna bittaa fi gurgurtaaf haala ittiin fooyyessaniin gama teeknooloojii waa hedduu fooyyessaniitiin hojjetaniitiin harkaa qaban jedheetiin ni yaada. Kuni akkamii simannaan hawaasaaf hawaasni waan kana taasise akkamii akkasumas isin gabbaaftaniitiin jirtanii? All right. For example kan tajaajila hoteelaa fooyyessu kan jedhu san irratti jechuudha. Amma ati hoteela haaraa wayii deemta yookiin namoonni bakka garaagaraatii hoteela dhaqu hoteela kana keessatti meenuu sii kenna abbaan hoteelichaa yookiin keessummeessaan jechuu kooti. Meenuun kun guddaadha. Hoteelli sun tajaajila hedduu kan qabu yoo ta'e meenuun isaa sun baay'ee guddaa albamii suuraa fakkaata jechuudha. Isa san garagalchaa oolta nyaata barbaaddu akkaatitti ajajattuuf si bira dhaabbataara keessummeessaan sun. Sa'aatii san keessatti san hunda ilaaltee fixxuu murteessuudhaaf ni rakkatta waan hin barbaanne fa'aa nyaattee deemta hoteelicha waan hin beekneef jechuudha. Nu maal goone meenuun sun hin barbaachisu waraqaa xiqqoo hangana geessu jira. Baay'ee magaalaa Roobee yeroo dhuftan hordoftoonni keenya yookiin jiraattonni magaalaa Roobee keessa jirtan hoteela Tokkummaa fi hoteela Sikkomandoon jalqabnaa dhiifama. Hoteela Meeboon ni jira. Hoteelota biraatis ni jira. Warruma hoteela sanaatu maaneejiin godhin malee ni jira jechuudha siistamichi. Just digitaalidha. Kaameraa bilbila keetii baastee itti agarsiistaa bilbilli kee ni beeka wanti sun maal akka ta'e. Waan sii baasu jira ni gadi tuqxaa. Yeroo gadi tuqxu meenuun sun asirra jira. Bilbila keetiin ilaallatta. Siistemii san eenyutu hojjeta? Nutu hojjeta. Jalqaba nyaataa achi jiru, dhugaatii achi jiru, wanta hoteelli sun hojjetu hunda achirra galchina. Siree yoo qabaate, tajaajila biraatis yoo qabaate achirra gatii isaa wajjin kenna. Namni keessaa filatee fayyadama jechuudha. Meenuu san dhiisnee inni oldidhaa dijitaal goone jechuudha. Okay? Inni tajaajila hoteelaati. Bittaaf gurgurtaa biig booleen ni jira. Kan biraallee hedduutu jira. Kan uffata aadaa sadarkaa addunyaatti dhiyeessu amma inzirta kan jedhu tokko dhiyeenya kan kireet godhame. Inni sun baay'ee diippidha waan ta'eef meeshaalee sanillee nutu bitee dhiyeessa waan ta'eef qaama ajajateef
mootummaarraallee heeyyama seeraan baasna waan ta'eef inni sun ni jira. Hedduutu jira. Tajaajila kaffaltii kan raawwachuu danda'u mallaqa erguu, fudhachuu, kaawwachuu kan danda'u ni jira. Siistamiin sun already inni maallaqa sochoosuudhaaf mootummaan heeyyama sii kennuu qaba yookiin baankii wajjin hojjechuu qabda. Innis ni jira. Wanta hedduutu jira. Hawaasa keenya biratti rakkoon jiru jechuudha. Waa'ee bilbila wal qabatu ispeeshaalii waa'ee appilikeeshinoota yeroo jedhaman xiqqeessee ilaala namni. Appilikeeshinii jechuun pilaatfoormiidha. Waatu isa duuba jira. Si galee for example feesbuukii yoo fudhatte kaampaanii feesbuukiitu isa duuba jira. Appilikeeshinii bicha argita asitti. Kaampaanicha hin argitu. Appilikeeshinoonni sunniin biiliyoonotaan hojjetu every single day guyyaa takkatti jechuudha. Galiin isaan galchan. Doozarii iskaavaatarii osoo ta'e, warshaa sibiila baqsu osoo ta'e, kan gaara muree warqee baasu osoo ta'e hagas hin galchu. Addunyaa Daangooteen simintoo oomisha Afrikaa guutuudhaaf jechuu hin dandeessa. Afrikaa keessaa abbaa qabeenya tokko. Appilikeeshinii takka jechuudha. Appilikeeshinii takka hin ga'u. Appilikeeshinii for example feesbuukii fa'aa sadarkaa maalirraa akka jiran laata? Maal qabu? Tiwiitariin qarshii hangam gurgurame? Daangooteen osoo gurgurame hanga tiwiitarii gurgurama. Faabrikaa kan hunda qabaate si galee. Kanaafuu appilikeeshinoota kanneen ilaalchi hawaasni keenya waa'ee appilikeeshinii yoo jedhame simple kan godhu kun dogongora guddaadha. Ispeeshaalii hawaasni keenya wantoota diijitaal ta'an irratti amma fakkeenyaaf kana dura baankiin yeroo hundeeffamu baankii invest irratti godha. Aksiyoona bitata. Appilikeeshinoonni tajaajila adda addaa kennan. Deeliverii haa ta'u, e-koomeersii haa ta'u, bittaa gurgurtaa onlaayinii kana haa ta'u, waanuma xixiqqoo tajaajila xixiqqoo haa ta'u. Namni keenya osoo mallaqa fandi irratti godhee baay'een dinqisiifadha. Baay'een jajjabeessa. Maaliif beektaa? Kaampaanii biliyoonaa ta'a boru. Hin guddata boru. Hawaasni itti fayyadamuu jalqabe jechuun har'uma kana wanti inni jeenereet godhu waan xiqqaan ta'u. Si galee? Kanaafuu hawaasni keenya aayidooloojii amma qabu kana, ilaalcha amma qabu kana sirriitti fooyyessuu qaba. Ispeeshaalii namoonni baratan nama mormuu malee jechuudha. Waa accept gochuu irratti lallaafuu miti, flexibilii miti. Baay'ee frikshinii uumuu isaan. Si galee? Daandii tokko qofatu bal'aa ta'e nutti mul'ata. I think yoon dogongoruu baadhee biyya keenya keessatti siyaasa irratti bobba'uun beekumsa qabda taanaan jiiniyeesiidha. Ilaalcha gara siyaasaa dhuftee dooktaras ta'e, injiinaras ta'e, piroofeesaras ta'e gara siyaasaa kana keessa xilliq jettee sosocho'uutu irra faayidaa qaba sitti fakkaata. Garuu akkas qofa miti. Daandii hedduutu jira. Daandiin profitable ta'e siyaasaan parsantii 5% caalaa gahee hin qabu biyya kana keessa. Siyaasaan illee yoo bade bar nama profitable ta'u jira. Si galee? Siyaasaan yoo bade isa keessa qaamoleen bu'aa gurguddaa buufatan hedduu jira. Warra siyaasaa keessa hin jirre. Si galee? Biizinasii warri beekan koondishiniin effeekti kan isaan hin goonetu jira. Okay? Just Tole, hadharratti anis kan beeku. Bifa QR koodiitiin qopheessanii hawaasni gama hoteelaatiin kan irraa fayyadamaatiin jirudha. Hadharratti jechaadha. Akka hawaasni waan saniif jechaan waan saniin akka wal simuuf gaheen isin taphatan maaltu jira? Hawaasatti gabbaatanii hubachiiftaniitiin jirtani? Hanga muraasa wantichi waan ulfaataa miti. Amma warroota hoteela tokkoof yeroo hojjennee kenninuuf jechuudha. Hoosuu galaaf, hoosuu achuma dhaabbattee galaaf fayyadamaa yeroo tokko yoo itti agarsiistu baay'ee simplii galaaf. Amma nuti biizinasii mataa keenyaa qabna. Kan mallaqa irraa argachaa jiru, kan focus irratti goonee jiru, ammatti laayifii keenya wajjin direct connect godheera. Pilaatfoormiiwwan biroo immoo kan gabayaatti gadi hin bahin, kan hawaasatti gadi hin bahintu jira. Just Qaanaa Press waan hojjetee ni qabaa, waan hojjetaa jiru ni jira. Waan hundammoo ofii keenya hojjechuu hin qabnu. Pilaatfoormiin kun ni jira fakkeenyaaf amma hoteela irratti namni tokko bobba'uu barbaade. Kun nu bira dhufee pilaatfoormicha keenya kan yookiin hin hojjennaaf yookiin hin binnaaf damee kanarratti bobba'ee hoteelota tajaajiluu ni danda'a. Banaadha karri keenya. Nu amma maal barbaadne nama aayidiyaa qabu dhufee siistamii akkanaan barbaada naa hojjedha kan jedhu barbaada. Okay? Amma siistamii hoteela kana osoo guruupii wayii irratti ijaaramee dargaggoonni wayii irratti ijaaramanii leenjii ni kenninaafi leenji'anii bobba'anii hoteelli tokko waggaatti qarshii 1,000 takka yoo kaffale 2,200 yoo kaffale simpliidha. Maaliif meenuu hoteela tokko yeroo jijjiiru hoteelli tokko jechuudha meenuu marayyuu walitti qabee guba. Meenuu biraa dammoo hojjeta.
hangam akka baasu laal birrii 2,000 waggaatti kaffalee waan jijjiiruu barbaade waan itti dabaluu barbaade unlimitedidha hanga fedhe ofii isaatii godha abbaa mana sanaa leenjistee biraa deemta paaswoordii fi yuuzarneemii kennitee fi biraa deemta seenii akkuma feesbuukii isaatti maaneej godhata waan barbaadeen akka hin dabala. Isin hawaasa tajaajiluudhaaf qophiidha. Nuti qophiidha hawaasa tajaajiluu qofa osoo hin taane namoota damee kanarratti bobba'anii amma siistemii hoteelaa kana fudhatanii irratti hojjechuu barbaadan karri keenya banaadha dhufanii fudhachuu ni danda'u. Teessoon keessanis? Baalee Roobee. Finfinnees by the way Finfinnees ni deddeebina. Anytime biizinasiin kun onlineidha. Teessoon isaa eessayyuu ta'uu ni danda'a intarneetiin haa jiraatu malee. Tole waa hedduu taphanne. Waa hedduus walii qoonneetiin hin jirra. Kan itti aanu immoo ati waa hedduu keessa dabreetiin namas keedha. Waa hedduus naa kaasaatiin hin jirta. Maybe naa kaasuufis hedda jechaan. Garuu immoo shimirratti hamiin tokko tokkoon deema. Sunis maal jedha seeti yookiin atis quba qabdaa yookiin quba hin qabdu ta'uu danda'a. Nama hojii waan taateef yeroo baay'ee waan akkanaa kanaaf gurra kennuu dhabuulee dandeessa. Kennuus hin qabdu. Jireetiin ni yaada. Namoonni tokko tokko akka haasaanitti shimeen nama akkanaa osoo hin taane nama akkanatti ifaajatee argatu osoo hin taane miseensa warra 66 jedhamta. Kanarratti maal jettaati? By the way namoonni jechuudha. Wanti tokko erga ta'ee booda jijjiiramni tokko nama tokko irratti erga ta'ee erga dhufee booda bar inni miseensa 66 bar inni warra siyaasaa wajjin hojjeta. Bakka namni jedhan kunneen nama akkamitti beektaa? Ofii isaaniitiif of baasaa jiru. Teestiin godhan of baasaa jiru. Maaliif of amansiise bakka dhaabee sammuunsaa poos. Shimeen jijjiiramee bira kaleessa riyaasaati har'a maal jedhaani jira miseensa 66 yoo jedhee ani hin danda'u ofiin jedhaara malee shimeedhaan waan takka hin jedhu. Shimeen jedhus jechuu baatus mee maal fida? Shimeen. By the way ani yoon barbaade yoon itti amane miseensa 66 miti yoon itti amane jechuudha. Serious yoon itti amane jecha namaatiif iddoo hin qabu. Nama social mediaati bara. Keerin godhu. Waan meeqa jedhama walta social media irratti warroonni akkas jedhan sun shimeedhaaf miti. Shimeedhaaf osoo hin taane dhaloota jaamsuurra dhaloota jaamsuu miti of jaamsuurra osoo dhaabbatanii gaariidha. Maaliif beektaa? Itoophiyaa keessa amma peejiiwwan garaagaraa yeroo argitu waa'ee 66 kana afaan Ingiliffaatiin baay'een jiru. Uummanni kunii I think uummanni kun uummata addaati by the way. Miseensa 66 kootu ta'i qarshii argattaa qaamni naan jedhu haa dhufu. Biiroo kiyya sitti meen jiraa miti haa dhufu. Hin jiru waan isin jechuu barbaadu feekedha malee hin jiru. Gonkuma hin jiru. Warra amantaa mankaraaressan dhugaa isin jedha. Warra amantaa irratti biizinasii hojjetaa jiran hedduu jiraami. Isaantu peejii akkasii kireet godhaara. Tole ulfaadhu. Kana qofa miti. Anaaf osoo hin taane ani keerin godhu namoota akka keenyaallee 66 osoo hin ta'in illuminaatii warri jedhaman warra illuminaatii jedhaman jiru. Isaan tiimii mataa isaanii qabu dhokatanii jiraatu. Biizinasii addunyaa kanaa siyaasa addunyaa kanaa isaantu sochoosaa jedhama miti. Isaan nama akka keenyaan barbaadan. Nama akka shimee kanaa miti isaan barbaadan. Nama dhiibbaa guddaa addunyaa kanarratti uumuu danda'u kan akka Gaadaafii fa'a osoo argatanii. Muummicha ministeera biyya garagaraa. Artistii gurguddaa. Warra akkasii isa keessaan waa hojjechuu barbaadu malee nama kana lafaa fuudhanii birrii namni akkasiin jedhu sun osoo argate tokkoffaa isa katamu. Dhugaan siin jedha. Xumureen jedha. Kaayyoon jecha kana duuba jiru maalitti yaadda? I think moraalii ofii cabsuu fi wayirraa waan jijjiirama dhufu san irraa of garagalchuudha. Dhugaan siin jedha. Wanni takka hin jiru. Kaayyoon isa duuba jiru. Warri peejii akkasii kireet godhanii wanna jedhan. I think namoonni qarshii guddaa argachuudhaaf qarshii hedduu qarshii ofii akka dhabaa jiran ni beekta. Karaa qaxxaamuraa soquudha sun. Warroota akkasitti irratti hojjetaa gama biraatiin immoo warra amantaa biyya keenya keessatti kunoo akkana 666 ija baasee akkana hojjetaa jira maali jedhan fake galgala peejii kireet godhaa ganama dhufee sabbaka waan akkasitti jira seriously hawaasni keenya gowwoomuu qaba waan akkasiin jiru. Tole ulfaadhu.
namni osoo hin hojjetiin gonkumaan jijjiiramu. Kana qofaa miti. Okay. Shimeen amantaa sin qabdu jedhamta. Okay. Ani Oromoodhaani. Ayi. Oromoon amantaa hin qabne hin jiru. Kiristaana yoo ta'uu baate, Musliima yoo ta'uu baate, Oromoon waaqeffataadha. Kanaafuu ani already kiristaana. Kiristaana jechuun immoo ortodoksii jechuu miti. Dheenxee jechuu miti. Joobaa jechuu miti. Kiristaana jechuun kiristaana jechuudha. Nama Isaan fannifamee jira jedhee amanuu qofa bakka. Akkasi. Kana achi ani warra ganamaati. Abshir haala biyya keenyaas yoo ilaallu especially kun iddoo tokko tokkotti ni mul'ata jedheetiin hin yaada. Namoonni adda kaapitaal isaanii gurguddate. Jechaan jireenya kaleessa irraa adda xiqqoo fooyya'aniitiin kan argaman hedduun isaanii magaalaa akkanaa kanarra hin jiraatan. Magaalaa ol aanuu deeman. Shimeen addatti jireenyi isaa gaariidha. Wanni hedduun isaa mijataadha jedheetiin hin yaada. Ati yoo akkamitti akka yookiin magaalaa maan jijjiirin jette? Magaalaa maan jijjiirin? Gaasara irraas jijjiirin. Gara magaalaa ol aanaa. Wanni dhabeetta tokkoffaa hojiin kun onlaayiniidha. Baalee Roobee keessatti istiidiyoo hedduu bareedaa kan ta'e ni argatta. Gatiin isaa salphaadha. Mana jireenyaa fooyyessuu yoo barbaadde. Finfinneetti ani mana kiraa galuur Baalee Roobeetti gatii salphaadhaan mana bareedaa bitadhee keessa galuu naa wayyu. Hojiin kiyya intarneetii irra jira. Laaptooppiin kiyya Finfinneettis asitti sanuma harka jira. Intarneetiinis sanuma. Gonkumaa gara Finfinnee gara Adaamaa gara magaalaa qixxee kana osoon galee taa'ee na dhiphisa. Tokkoffaa mana gahaa hin argattus gatii hin madaalle baastaa hin beektaa qaala'iinsa manaa. Next intarneetii namni baay'een ni fayyadama achitti. Asitti namni baay'een hin fayyadamu. Ani kophaan kiyya ispiriinsaa akka jiru na bira jira jechuudha. Opportunity guddaa naaf qaba. By the way, Hollywood beektaa? Mandara Hollywood, ganda Hollywood. Amma kan indaastirii fiilmii itti keessatti dagaagee fi giddugala guddaadha. Hollywood jalqaba baadiyyaa turte. Hojiitu achi dhaqe, achitti hojjetame. Achitti hojjetamnaan amma maal taate? Jalqaba baadiyyaa turte, xiqqoo turte miti fiilmi irratti xiyyeeffatamee hojjetame irratti booda ni guddatte. Baalee Roobee keessatti by the way amma Baalee Roobee yeroon jiraadhu yeroon argu dargaggoota yeroon argu namni baay'een tiktokara foolowara baay'ee qabu ijoollee hedduu kan miidiyaa irratti beeku Baalee Roobeeti yoonaan jedhan na ajaa'iba. Gara weebsaayitii kana yoo dhuftee warri hordoftoota keenya osoo hin taane miseensonni keenya irra caala ijoollee Baaleeti, ijoollee Wallaggaati, ijoollee Harargeeti. Baay'ee Arsii nama lama qofa akkas tunu keessa jira. Jimman jiru maaliif akka hin jiraanne I don't know. Fookasiin kun asirratu. Ijoolleen Baalee immoo baay'eedha. Xiqqoomatti himta xiqqooma. Daandii qabsiisuudhaaf faastidha. Dhaloota kana baay'ee keessa jiraachuu kootti haalaan hin gammada tokko. Lammaffaa jijjiiramni ani fidu hin jiru. Baasii dabaluu qofa ta'a. Yoo barbaachisaa ta'e ergan achitti waa hojjechuu danda'e anytime deemuun ni danda'ama. Ammaaf garuu barbaachisaa ta'ee hin argamne. Kanumaaf namni tokko waan godhe immoo godhuun fakkeenyaaf haala mijataadhaan jiraachuudhaaf chikinii nyaachuudhaaf yoo barbaade socho'uu ni dandeessa. Pileeniin ni jira. Baalee Roobee okeedha. By the way pileeniidhaan deemta torbanitti yeroo 3 filaayitiin ni jira. Baalee Roobee namni biyya alaatii dhufee godina Baalee jechuudha. Biyya alaatii dhufee daawwata iddoo daawwii hedduu qaba. Kana dhiistee gara faallaa deemta. Addunyaan gara itti deemtu dhiistee natti toleera jedhee yaada. Ulfaadhu. Jechaan ati as jiraatuun ati as taa'uun dargaggoota keenyas hedduu jijjiiree jedheetiin ni yaada. Jalqaba irratti ati waa hedduu naa kaafteetiin jirta. Moor immoo moor jechaan kana caala akka dhaloota kana jijjiirtu abdii qaba. Dhaloonni hedduun especially dhaloonni lafaa dhufaan kun hedduu jijjiiramaatiin jira. Gama dinagdeetiin of jijjiiraa jira. Gama teknooloojiitiin of jijjiiraatiin jira. Shimeen immoo jijjiiruu qofa osoo hin taane dhaloota kana asitti ofitti yaamee haala itti fayyadamaa yookiin miseensa ofii qofa gochuu osoo hin taane gorsa adda addaa especially immoo akkaataa itti fayyadama maallaqaa waa baay'eetu jira jechaan dargaggummaan tun beektaa yeroo baay'ee
sibutti waan Sirriidha. ta'eef jechaadha. Gorsa garaagaraa akka dargaggoota kennaafis kennitu mudannoo qooddee fi bifa muuxannootiin haala kanaan akka isaan irraa fayyadaman abdii guddaa qaba. Nice. Tole Shimeen maatii horatte? Eeyyee. Maatii nan qaba. Ilma tokko nan qaba. Social media is devil kan jedhutti namana. Iji social media ija buraatii jechuudha qabu faranjoon. Maatii koo namni tokko illee hin beeku social media irratti. Hin fidu. Kanumaaf malee maatii nan qaba. Barbaachisaa miti jaanan rakkoon qabu. Kana qofa miti. Shimeen yeroo baay'ee hawaasni si jaallata. Si kabajas. Si hin boonas. Nama namaaf yaaduudha jedhamta. Namoonni si beekan hedduun isaanii ragaa siif ba'u. Jechaan si ilaaluuf miti. Namootaan baay'ee hiriyoota kee namootaan si beekan hedduu dubbiseetiin jira. Jalqabuma irraa Shimeen nama jabaa, nama cimaa osoo sadarkaa kanarra iyyuu hin gahin nama namaaf yaadu turte jedhamta. Shimeen yeroo kaameraa fuuldura taa'u waa hedduu namaaf qoodamu. Gama yaadaatiin haa ta'u gama ogummaatiin. Yeroo hunda. By the way, ani jireenya koo keessatti jalqaba irratti paaswordii irra godheen jira. Baay'ee rakkadheen jira. So lafa kanarratti waan tokkoof iddoon kennu hin sodaadhu. Jecha dubbachuu barbaade siyaasaa keessa na galcha jedhee namatu na naannessa jedhee irra hin taru. Baay'ee kan hin sodaadhu garuu hiyyummaadha. Hiyyummaa dhabuu dhiira taatee I think shamarran ta'e waan hin argine dhiira taatee dhabuun mataa gadi cabuun maal akka ta'e sirriitti hin beeka waan ta'eef jechuudha. Gaafa dhabdee hagam ulfaatinni kee akka hir'atu nan beeka waan ta'eef nama rakkate yeroon argu anytime jechuudha. Hoosuun duubatti deebi'a ispiidii guddaadhaan bakka sanitti jechuudha bakka gaafa rakkadhee sanitti jennaa. Hanga humni kiyya heeyyamee namaaf waa gochuun already ani yeroon kennaa namaaf kennu akka kennaatti ilaalu baay'ee akka fudhachuutti ilaala. Dachaa saniin karaa ani hin beekneen akka naaf kennamu akka waan gaarii yoo goote waan gaariitu si gaha waan ta'eef akkasitti ilaala waan ta'eef nan godha. Nama nan gargaaran jedhamu. Just mee TikTok irratti kennaa agarsiisaa nan dhufa. Abshira. Gama TikTok itu agarsiisaa nan dhufa amma. Ulfaadha. Dhugaa dubbisuudhaaf akkuma tu jalqaba irratti kaafte namni waan gaarii kenne kennaan waan mul'ataa qofa miti. Wanni mul'ataan inumaayyuu hin dabra beekta. Namni yaada yoo siif qoode yaadaan yoo si deeggare yoo si cimse yoo daandii gaarii irra si gahe wanni guddaan kana jedheetiin amana. Sirriidha. Toleme sagantaa kennas gama goolabuutti deemaatiin hin jirra. Hawaasnis immoo waa hedduu akka qophii teenyarraa qophii miidhagduu bareedduu taate kanarraa waa hedduu akka hubatan abdii qaba. Toleme atis dargaggeessa dheetiniin yaada. Yoon si ilaaluus dargaggeessa. Dargaggootaaf ispeeshaalii immoo hojiin keessa dargaggoota waliin waan ta'eef yaada akkam qabda? Dargaggoota keenyaaf jalqaba irratti dargaggoonni keenya dogongora keessa jirantu jira. Just wanti hin danda'amne hin jira jedhanii yoo yaadan namoonni yeroo jijjiiran yeroo waan hin danda'amne fakkaatu danda'an miseensa jaajaati jechuu sanitti ceeta jechuudha. Gaafa ilaalcha kee keessa wanti hundi hin danda'amu jettee yaadde akkasitti yaadda jechuudha. Wanti hin danda'amne hin jiru. Karaan qaxxaamuraa tokkollee hin jiru. Wanti salphaanillee hin jiru. Onlaayinii hojjettee onlaayinii hojjechuu baattee hojii biraa hojjettee hojiin salphaan hin jiru. Jiraachuun salphaa miti. Garuu ati immoo wanta ulfaataa san keessa dabartee jireenya milkaa'anii jiraatta. Dargaggeessi keenya ilaalcha biyyi tun ispeeshaalii siiriyeesli ani wanni dubbadhu. Biyya kana osoo rakkinni jiru jajee uwwisee bira taruun barbaadu. Biyyi keenya keessa duudhaa fokkataan miira namaa cabsuu hedduutu jira. Akkasitti dargaggeessi sun dhaalee wanta sana ammallee ittiin jiraachuu keessatti cabee dhaloota dhufullee cabsaa deemuun sirrii miti. Waan reyaalitii ta'e addunyaa kana dhugaa addunyaa kana irrattu
sitti tolee dhiisee qabadhu. Karaan qaxxaamuraan jiru namni danda'e wayii naannoo keetitti jiraachuu danda'e, bituu danda'e, itti toluu danda'e, kaleessa rakkoo keessa ture har'a bahe poozitivii kenniif. Raayit jaalatte jibbitee riyaaliitiidhaan hin fudhatta. Dargaggeessi keenya opportunitii jireenya isaa fooyyessuu bal'aatu harkasaa jira. Carraa jireenya isaa ittiin fooyyessuu bal'aatu harkasaa jira. Mootummaa miti, maatii isaa miti. Diijitaal siistam, intarneetii irraa qabu har'a. Bilbila sanaan galiin argatu yoo ta'e qarshii san hunda baasuun maaliif barbaachise? As I think akka nu yaannutti. Wantoota baay'ee hojjechuu dandeenya. Wantoota namni isinitti himu, wantoota namni tokko nutti himu, nan beeka jedhee yoo nutti hime dhaggeeffadhu. Dhaggeeffachuun beekuu caala. Dhaggeeffachuun dubbachuu caala. Dhaggeeffachuu danda'uun dubbisuu caala. Teeknikii guddaadha, ogummaa guddaadha. Dhaggeeffadhu, furadhu. Qaama tokkoofu negeetifii hin kennin, hin falmin. Humna enerjii kee hin fixin. Siyaasaas haa ta'u, teekinooloojiis haa ta'u, waan biraas haa ta'u. Dargaggeessa keenyaaf aayidooloojii duraan faamilii keenya keessa ture, biyya keenya keessa ture san keessaa baha, smaartii ta'a, waa xiqqeessutti hin deemina, wanta kamiyyuu hin tuffatina, hojjedha, ni milkooftu, obsa qabaadha. Kanuma dargaggoota kootiif kan hin dabarsu. Hawaasaaf? Hawaasni keenya already yeroon dhufaa jiru kun yeroo wanti duraanii itti sokkaa, wanti haaraan dhufuudha waan ta'eef wanti duraanii sun maaliif dhabamee jedhanii yeroo isaanii illee akka finne duudhaa safuu jechaa akkan oole barbaachisaadha. Upgrade ta'uu qaba, yeroo wajjin deemuu qaba. Safuun illee jechuudha wanti eegama. Addunyaan biroo dhufee kaleessa bar Ingilizota jecha dhageessa. Har'a Ingilizota ijaan argita. Harka kee irras jira. Aadaan Ingilizii, nyaanni Ingilizii ispeeshaalii galgala kana mana kee jira amma kana. Haati manaa kee uffata kaleessa intarneetii irratti argite har'a ni bitti. Si galee? So addunyaan tun wal fakkaachaa deemti. Walitti riiqachaa jirti, wal argaa jirti waan ta'eef jijjiirama guddaatu dhufaa, saffisaan dhufaa jira. Ispeeshaalii warri teekinooloojii irra jiru amma Googiliin kufaa jira yoo siin jedhan, wanti Googilii caalu ni jira yoo siin jedhan, akkamitti itti ji'a 3 as wanti haaraan dhufee jira fakkeenya. Akkanuma kuuwwan keessa laayifiiwwan hunduma keessattuu jechuudha. Hawaasni keenya falmuu irraa xiqqoo osoo gara fudhachuutti cee irra wayya. Yeroo fixa malee hin kufaa wanti sun irra tara waan ta'eef jechuufanii kabajaa guddaa wajjin yoon dogongore immoo nuuf kalchaa isiniin jedha. Abshir. Waan gaariidha. Isaan yaada gaarii kaaftee hedduu gadi na seenee jira beekaanas. Thank you. Mee Shimii ilmi namaa atis waa hedduu keessa ceeteetiin as gette. Ilmi namaa mudannoon dhabu. Shimiin mee mudannoo qabaa? Mudannoon baay'eedha. Mudannoo salphaa tokko sitti himu. Ani beektaa bilbila harkaan akkanatti tuttuqaan deema lukaan illee yeroon deema magaalaa keessa ture san keessatti jechuudha. Bilbila akkanatti qabadhee jechuudha lafa magaalaa sanii daandii irra deema. Ijaan ilaalu nan beeka. Akkanumatti hin beekaa bakka nan deema. Mana kiyyarraa lafa kiiloomeetira tokkoof walakkaa ta'u bilbila ilaalaa nan deema daandiirra. Waan tokkotti hin bu'u bakka tokko hin dogongoru. Gaaf tokko waan na mudatee sitti hima. Bilbila akkasitti qabadhee osoo deemu maraattuun tokko nama 3 dhahee jira karaa irratti fiigaa dhufaara. Nama 3 dhaheeraa lafaan dhaheera sadiinuu anallee na dhahe. Bilbila beektaa? Bilbila gurguraa jira namichi na dhahe. Takka natti soore beektaa? Wayita ol jedhu anta baatee maraattuudhaa bar maal naan jedhan. Kun mudannoodha. Naannessee illee hin qabu dadhabee maraattu. Kanuma. Kan biraas hedduudha hin gahu. Hingaa abshir rakkoon qabu. Qophii teennaa akkuma jalqaba irratti kaasee goolabuuf deemaatiin hin jirra. Waan hafe qabda? Waan hafe jedhu hin jiru. Waan nu affeertaniif galatooma. Jabaadhaa hojii gaarii irra jirtu. Hawaasni keenyas nageenyi biyya keenyaaf ta'ee safuu eeggamuu qabu keessaa immoo safuun sirriitti eeggamuu qabu.
kan amantaa keenyaa karaa amantaatiin dirqama amantaa irra nurra jiru san teknooloojiin dhufee maaliin dhufee beekni wallaallee jennee bira kutuu osoo hin taane hundi keenya amantaa gaarii qabna amantaa badaa hin qabnu amantaayyuu osoo qabaachuu baanneen jechuudha uummata Oromooti dur osoo Arabni Israa'eliin biyyi biraa rabbi hin beekin waaqa jennee beekna waaqa jechuun waan haqa murteessu waan haqa jaalatu jechuudha. Oromoon duriyyuu waaqa beekaa uummanni dur osoo addunyaan hin beekin waaqa beeka. Uummanni kun amantaa isaa yoo dadhabe waaquma isaa sana kan ganamaa sana yaadatee waaquma sodaatee nagaa ta'ee wal kabajee wal jaalatee akka abbootii keenyaa sana isa kan nama boonsu sana akkasitti deebi'ee ispiidiin nuti qabnu kennaan rabbi nuu kenne dhaloonni kun saffisni inni qabu kennaan isa keessa jiru kun dhaloonni kun gara waraanaa deemuu baatee nu jalaa dhumuu baatee nu guddatee silaa akkuma dursinee waaqa beekne san ammallee waan namni hin beekne waan namni hin argine ture hin qananiina ture kanuma nagaan nuuf haa ta'u isa sanitti haa deebinu. Galatoomi ulfaadhu. Galatoomaa maal yeroo kee qaalii irraa nuuf laattee akkuma jalqaba irratti siif kaasuudhaaf yaale yeroo kee qaalii irraa nuuf gumaachitee nu kabajjee waamicha keenya awwaattee haala kanaan haala miidhagaa ta'een waliin golfaa taphataa dhalootaaf waan hedduu nuufis akkasuma waan hedduu waan hirteef galatoomi ulfaadhu siin jechuu barbaada. Hayyee tole daawwattoota Zaad Podcast qophii teennatan muuxannootirraa haala addaatiin bifa ajaa'ibaatiin waa hedduu akka hubattan abdii guutuu qaba. Akka cabanitti hafan malee akka kufanitti hin hafan waan jettu fakkaatti qophiin teennatan har'aa. Kanaaf immoo hawaasni keenya hedduun isaa teknooloojii haala gaariidhaan bifa negatiivii sun osoo hin taane bifa poozitiiviitiin fayyadamee har'aa addunyaadhaan wal simee addunyaan nuun wal simee haala saniin addunyaa kakaleessaas eeggataa kan har'aas waliin tarkaanfataa addunyaan wal simneetiin tarkaanfatuu qabna yaada jedhu qabna nutis. Kanaaf immoo isinis chaanaala YouTube keenyaa Zaad Production subscribe share fi like gochuudhaan faana nu fuudhaa yeroo hundumaa nu iyyaafadhaa nu jajjabeessaa yaada jedhu qabna kanadhaa kanaan goolabameetiin jira kan dhufuun haga rabbiin walitti nu deebisutti turtii gaarii isin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shimi. Nagata. Galatoomaa. Ayye.